viidiyoo irraan ture jechuudha. Samoona kana irraan ture irrumaan turaa jechuun dafee gadinni isaanii isas sababni isaa waanuma ta'e gadhiisurra waan isiniif bu'aa qabu yookaan immoo miidhaa nama tokko irra ga'e akka isin bira hin geenye jedhe han yaadu qofaan hin gadhiisu jechuudha. Viidiyoo kanaafan irraa ture jechuudha samoona kana. Hadhalee ammoo waan nama tokko irratti miidhaan gahee yookaan immoo moobaayilumaan nu qabannu miidhaa namarraan geessu jechuudha. Isa qabadhee isinii dhufee jira. Innillee ammoo bultii meeqa turaadha? Bultii torba. Wanta bultii torba dura ta'e yookaan torbee tokko jechuudha. Isheenis ammoo intalli sun hin fayyiti yookaan fayyitu jedheen irratti eegaa ture jechuudha. Osoo viidiyoo kana hin hojjetin garuu intalli lubbuun ishii darbee jira. Sababuma silkiitiin jechuudha. Silkuma nuti fayyadamnu kanaan lubbuun ishii darbee jira. Innis akkamitti akka ta'e akkas ta'e isinitti hima jechuudha. Akkasumas jedhu warri tanaan dura YouTube chaanaalii keenya subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaan isiniin jara. Warri tanaan dura gootanii jirtan immoo baga nagaan lammata isinuuf deebitan isiniin jara jechuudha. Intalli jechuudhaas Beeruutii kana keessatti duraan intala Itoophiyaa wajjin hojjetaa jiran waggaa 7 mana tokko keessa jechuudha. Intala Itoophiyaa wajjin hojjechaa jiran intalli Sirlankaadha jechuudha. Biyyi ishii Sirlanka yoo beektan. Intalli Itoophiyaa tuni ji'a tokko dura galte nan deebi'attee deemtee iyyamaa bultii 15 fudhattee garuu hin deebine achi naftee jechuudha. Ji'a tokko guuttee jirti erga ishiin deemte. Maarreen intalli tuni yookaan immoo warri ishiin bira hojjettu jaartinis baay'ee dudulloomadha. Ijoolleen isaanii achitti dhufanii yeroo hundumisaa ta'ee irbaatee achitti nyaatanii hojiin baay'eetti guddata. Kanaaf yeroo hundayyuu silkii kana yeroo hunda heedfooniin gurra ishii keessaan bu'u. Ani maaliif heedfooniidhaan akkanatti fayyadamta hin jedhuun kun asiin na waama sagaluma isaanii irraayyuu jedheen muuziqaa yookaan mootummaa namoonni akkasitti haasa'an jetti. Ani immoo rakkoo biraa irraan gaha jedhee osoo hin taane gurrarratti rakkoo fidadeetti nasaabeen akkas jedheen jechuudha. Maarree guyyaa tokko yeroo ishiin dinnicha xabbastutti jechuudha. Dinnicha mana keessatti miti an xabbasamu ala xiqqoo mana irraa achi fagaata jechuudha. Yeroo ishiin xabbastutti silkii ishiin xuuxmaa keessa godhatteeti haasoftuun jechuudha. Yeroo hundayyuu yookaan immoo uffata hojii kan gubbaaraan uffata san keessa yoo kiisii qabaate kiisii keessa godhattee uffata kaan akkasumaan uffattu kan ta'u ta'e xuuxmaa keessa godhatteeti xuuxmaa ijaa keessa godhattee tan ishiin haasoftu san ishiin muuziqaa dhaggeeffattu jechuudha heedfooniidhaan. Osuma akkas ta'u guyyaa kaan ishiin achi keessa godhee haasoftii dinnicha xabbasaa jirti moobaayilitti inni itti dhoote. Yeroo itti dhootutti jechuun achi darbamte natti fakkaata gara zayitiitti yeroo darbamte jettu zayitii fi gaaziin walitti dabalame ofitti butee intala baay'ee gube jechuudha. Moobaayilli akka itti dhootan cinaacha gara tokko keessuma gad buute jechuudha. Garaaf laphee addumaan akkasitti baaste. Yeroo kana ta'u immoo aanin fayyite jedhee nasaabee sababni isaallee gara zayitiitti achi darbamte zayitii fi gaaziinis walitti hoo dabalame baay'ee humna cimaa qaba waan ta'eef akkasitti ofitti butee jechuudha. Humna isaatiin ofitti butee baay'ee gubatte. Yeroodhaaf mana yaalaa fidanii jiranii mana yaalaa bultii 3 turteet bakka saniin booda lubbuun ishii darbee jechuudha. Kana waan jedhu intala tana bichaa mitiin tanaan durallee nama baay'ee irra gahee jira. Isinillee ammoo akka irraa of eegdanii kun akkanatti silkii ani yoon jedhu rabbiin dhugaa isinitti himuudhaa fi moobaayila yeroo fayyadamnutti jechuudha. Bu'aa ishiitirra miidhaa ishiitti caala natti fakkaatan akka kiyyatti rabbi. Namaan hannuma wal lolchiisu ishii kan waan garaagaraatiin nama saaxilu ishiidha. Miidhaa irratti, ija irratti, gurra irratti waan garaagaraatiin dhiibbaa garagaraa namarratti fidde. Kanaafuu dhiiras ta'ee dubartoonni yeroo itti fayyadamtanitti keessayyuu chaarjeriin yeroo 15 irra gaheetti parsantii 15 irra gaheetti osoo itti fayyadamuu dhiistanii filatamaadhaan jira. Keessattuu warroonni biyya ormaa jirtan
qafoo ismaartiin kun baay'ee badaadha keessattuu irra caaliin keessa warri biyya arabaa jiraatanii qafoota fayyadamu ismaartiidha waan ta'eef ismaartoon namoo baay'ee badaadha. Yeroo chaarjiin isaa keessaa dhumee parsantii 15 irra gahu humni isaa baay'ee dabalaa deema waan ta'eef dhiibbaa akkanaa kana namarraan geessaa isiniin jedha. Kan akka dhageessanii fi ani yeroo viidiyoolee waraabe garuu waraabe yeroon ani gadhiisutti baay'ee fokkataadha waan ta'eef baay'ee waan ijatti ilaaluuf ani gachuu ilaaltaniituma bakka akkaataa itti fayyadamiinsa keessanii xiqqeeffatan jedhee tananii garuu yuutuubiin naa fudhachuu hin dandeenye na jalaa rimuuf godhe jechuudha. Nillee rimuuf erga godhee bakka sagaluma qofaanuu isiniin dabarsa jedhee yaade kana lammata isin hojjechaa jira waan ta'eef